Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma obboleeyyan koo amantaa biraa taatan yoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo warreen biyya keessa fi alaa nageenyi ana biratti argamu sin biratti irree akka argamu amantaa guddaatiin qaba. Akkam jirtu fayyaa keessanii egaa har'a dhufeetiin jira jiroo dheeraadhaaf gammachuu keessa koo jiru baasiin himadha jedhee garuu haalli fi bakki namatti mijachuu dhiisuu danda'a. Kanumaafanii akkam jirtu nagaa keessanii egaa warreen maamila maskii fiqirii taatanii asiin na qaqqabsiistan guddaa galatoomaa ammarree na cinaa dhaabbattanii akka bakka guddaa naan geessan abdii amantaan qaba. Egaa obboloota koo maatii qophaa guuttachuun sa'aatii qophaa guuttachuun ofuma ta'anii hin danda'an. Har'a garuu asiin nageessanii maatii naa guuttanii sa'aatii naa guuttanii asiin nageessanii ergan illee guuttadhe warreen na ciccimsitan guddaa galatoomaa. Egaa bakka tokkotti qabeetaa sin galateeffadha malee maqaa keessan waamee hin xumuru. Kanaaf obboleeyyan koo hundi keessanuu warreen biyya keessaaf ala teessanii na gargaartan hedduu sin galateeffadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Obboleeyyan koo karaa miidiyaa kanaatti kanan dhufe mindaadhuma miidiyaa kanarraan qarshii doolaaraan argadha jedhee osoo hin taane obboleeyyan amala gaarii qabanii fi akkasuma beekumsa guddaa sheer walii godhan argadheetiin jira. Galata waaqayyoo hedduu keessi koo gammadeetii jira jechuudha. Obboleewwan keenya akkasiin nu barsiisanii nu cinaa dhaabbatanii nu jajjabeessan kana nu maal goonare nu immoo warreen hin beekne isaan jalaa barachuutii qabna jechuudha. Egaa obboloota koo har'a sa'aatii fi sabiskiraayibii guuttanne jennee wal biraa fagaachuu osoo hin taane hundi keenya wal cinaa dhaabbannee wal ciccimsuutii qabna, mana waliitti deemuutii qabna. Warreen barnoota gaarii nuuf dabarsan akka aamilee isaanii ol ka'u mana isaanii deemnee jajjabeessuutii qabna. Yoo isaan barnoota isa mana isaanii sana deemne barnoota waa hedduutii irraa arganna, waa hedduu nu barsiisu. Yoo ta'u nu hidhannee viidiyoo isaanii sana wanti manni isaanii qabu sana yoo hin laalleef isaan illee hanga kana hojii isaaniitiif hin kakaasu. Kanaafuu adaraa obboleeyyan koo wal bira cinaa dhaabbadhaa. Hundaanuu koomentiidhaan bifa garaagaraatiin wal jajjabeessaa. Akkuma isaan xiqqoo nurra jiran nu jajjabeessan nuti illee isaan jajjabeessuutii qabna. Barumsa isaan jalaa argachuutii qabna. Egaa obboloota koo mana namaa deemaa sheerii waliif godhaa, koomentiirree walii barreessaa. Keessattuu yeroo hammaa obboleeyyan keenya beeksisa namaaf hin laalan. Obboleeyyan keenya akkamiin guddata, chaayinaalii isaanii akkamiin guddata mee deemati ilaala. Chaayinaalii ijoollota barnoota gaggaarii nu barsiisan chaayinaalii isaanii jala dhaqxanii yoo laaltan namni hin jiru, viyuunii fi laayikiin hin jiru. Laayikii fi viyuu warra munii ta'an baay'ee gargaara. Akkuma isaan nu cinaa dhaabbatanii sa'aatii kana nu guutanii kiroomii kana keessaa nu baasan nu itillee deemnee viidiyoo isaanii jajjabeessuu fi qabna, laaluu fi qabna, sheer laayikii gochuu fi qabna. Viyuu isaanii akka wal guddatuuf hin jedha. Egaa obboloota koo hundi keessanuu maqaa keessan waamee hin xumuru waan ta'eef guddaa galatoomaa. Hedduun sin galateeffadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Karaa fuulduraallee akkasuma akka mana ciccibsitan kana akka na ciccibsatan abdii fi amantaa guddaatiin qaba. Obboleeyyan koo hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Egaa karaa miidiyaa kanaatti fakkeenyummaa kannaa ta'e ani yeroo baay'ee barreeffama dheeraa barreessuutii hin jaaladhu. Fakkeenya kannaa taate akkasumallee mana namaa deemee koomentii hin barreessu. Viidiyoo isaanii sanallee dhaggeeffadheetii laayikii godheetii ba'a. Maaliif yoo jettan jalqaba karaa miidiyaa kanaatti gaafa dhuftan sodaasin keessa jira. Haala koomentii ittiin barreessitan irree barreessuutii dadhabdu. Kanaafuu immoo kan kana of cimsitan jechuudha. Warreen barnoota guddaa qabaatanii koomentii gaggaarii barreessan, yaada viidiyoo sanaa hubatanii barreessan nutillee isaan jalaa baruutii qabna. Anirree fakkeenya guddaa kannaaf taate Saaroon Entertainmentidha. Kanarratti guddaan ishii galateeffadha. Akkan koomentii sirrii barreessu irreen kan na taasise ishiidha. Asumaan guddaan galateeffadha. Egaa shamarran ciccimoo nama cinaa dhaabbatanii nama ciccimsan hedduutii qabna. Kan akka Ooroo, kan akka Naatoo, ijoolleen biroollee jiru baay'eedha. Isaanii lakkoofsa isaanii hin xumuru waan ta'eef akkan koomentii dheeraa barreessu kan na taasisee fi akkan beeksisni bu'aa guddaa akka qabu kan na barsiise Saaroon Entertainmentidha. Ammallee guddaa galatoomisin jedha. Barnoota hedduu sirraa argadhe waan ta'eef egaa obboloota koo warreen dhiiras hedduu galatoomaa. Warreen gorsa nu kennitan, warreen barnoota nu kennitan galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaa obboleettiin koo takka maskii ani mana keetti argamee gammachuu kun ibsadha jettee viidiyoo kana erganaa ergitee baay'ee tureera. Ani garuu haalonni naaf hin mijanne waan ta'eef viidiyoo kee baga gammadde jettee naaf ergitee tursiisuu kootiif dhiifama si gaafadha. Egaa
Aasaa isinitti baay'isu obboloota koo nu bira intarinaa koottaa akkuma duraan nu jajjabeessitan ammallee nu jabeessaa bakka dogoggorri jirutti bakka kana dogoggorri jira asirreeffadhaa jedhaati nu gorsaa warreen hundi keessanuu warreen nu ol taatanii nu bira hin darbinaa isiniin jedha bakka dogoggorri jirutti bakka kanatti sirreessi yoo jettanii namatti himtan guyyaa lammatammoo sirreeffatee dhufuutii danda'a namni sun. Egaa obboleettiin koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate eenyu yoo jettan Almaas Salaaleeti. Kanaafuu almii warreen mana Almaas Salaalee hin beekne deematii laayik sabiskiraayib sheerii godhaa fi maatii isheetti dabalamaan isiniin jedha. Asumaan karaa isheetti asin dabarsaa turtii gaarii. Ashama akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota maatii Masii Fikirii jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi Waaqayyoo iddoo lafa jirtan isin haa baay'atu. Akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira hunduu gaariidha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isin biraallee nagaa akka ta'u Waaqayyoo irraa abdiin qaba. Akkasumallee obboleettii koo kabajamtuu fi jaalatamtuu Masii Fikirii congratulations jedheetu jira. Baga gammaddee baga Waaqayyoon guyyaa gammachuu kee kana baga si agarsiisee guyyaa dadhabbii kee guyyaa firee keetii baga haartiin qulqulleettiin durbii maaramsa gargaarte congratulations jedheetu jira. Chaanaalli kee kun kanumaa olitti guddateetu fira keetii kan darbu kan nama irratti gargaaru kan harka qilleeyyii irratti gargaaru Waaqayyo si haa taasisu kanumaa olitti immoo nama guddatee nuuf fakkeenya ta'u Waaqayyo si haa taasisu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaarummaan ati qabduuf wayin gaarummaan ati agarsiistu dhugaa baay'ee tokko sitti boonetee jira obboleettii koo gaarummaa kee fi tolummaa kee kan ammoo akkanumatti itti fufii obboleewwan keenya warroonni lafa jalaa jiranis immoo akka sirraa fakkeenya fudhatan gaarummaa kee homaa shakkii tokko hin qabu. Akkasumas obboleewwan keenya biyya keessa taa'uudhaan biyya alaa taa'uudhaan obboleettii keenya sa'aatiidhaanis cinaanis warroonni bira dhaabbachaa turtan dhugumatti galata guddaa qabdanii galatoomaa isiniin jechuuti barbaada. Ammallee obboleettiin keenya kun maatii guuttattee wayin immoo sa'aatii guuttatte jettanii to'e akka biraa hin hafne kan guddisuu danda'us isinumaadha kan kuffisuu danda'us isinumaadha waan ta'eef mixii wal qabattee laga ceete akkuma jedhan waan ta'eedhaaf ammallee obboleettii keenya kana gargaarsi keessanii barbaachisa waan ta'eef laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan viidiyoo ishii daawwachuudhaan akka cinaan dhaabbattan ammallee asumaan dhaamsa kun isinii dabarsuutii barbaada. Dhugaa dubbachuuf obboleettii koo maskii congratulations irra deemuudhaan leessin jedheetii jira. Baga gammaddee gammachuu kee kan ammoo akkanumatti Waaqayyoon haartii qulqulleettiin durbii maaramee fiixa siif haa baasu jechuutii barbaada. Waan dhaggeeffattaniif hundumti keessanuu galatoomaa horaa bulaa deebana bakka isin ooltanii bultan nageenya Waaqayyoo isin faana yaa ta'u jechuutii barbaada. Yoon dogongores dhiifama isin gaafachuu barbaada na of golcha galatooma waan dhaggeeffattaniif.